Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee mata duree yaadama mootummaa ida'amuu dhaabbilee amantaaf jedhuun abbootii amantaa warra Wangeelaa Itoophiyaa fi Kaatolikii magaalaa Finfinnee waliin yaadannoo injifannoo Aduwaatti dhimmoota garaagaraa irratti mari'ataniiru. Marii kanaaf barreeffamni ka'umsaa dhaabbilee amantaa ilaalama mootummaa ida'amuutiin jedhu erga dhiyaateen booddee abbootiin amantii warra Wangeelaa Itoophiyaa fi Kaatolikii magaalaa Finfinnee irraa amantoota bakka bu'anis yaadaa fi gaaffiiwwan garaagaraa dhiyeessaniiru. Indi aynet limaat መሰራቱ misoomni akkanaa Finfinnee keessatti hojjetamuu eegaluun waan baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Gama dippiloomaasiitiinis jijjiiramaan asitti hojiin hojjetame salphaa miti. Bakkeewwan ga'umsa tuurizimii Itoophiyaa keessatti hojjetamaa jiran waan raajiiti. Qabeenya uumamaa hedduu qabna. Qilleensa qulqulluu qabna. Qabeenya akkasii biyyoota biroo keessatti argachuun ulfaataadha. Carraa kanatti haa fayyadamnu. በኤጁኬሽን እንደገናም በጤና በማህበረሰብ አገልግሎት dhaabbileen amantii manneen barnootaa hospitaalotaa fi dhaabbilee hawaasa deeggaran babal'isuudhaan mootummaa cinaa dhaabbachaa jiru. Fuula durattis hojiiwwan deeggarsa hawaasaa cimanii itti fufu. Manneen barnootaa keessatti barnoota idileen dabalataa dhaloota naamusa gaarii qabu horachuuf dhaabbileen amantii hojii bal'aa hojjechaa jiru. Fuula durattis mootummaa waliin tumsaan ni hojjenna. አሜሪካን ሀገር የዛሬ 7 ዓመት ነው እንደዛ ሄጄ ነበር። Biyya Ameerikaa waggoota 7 dura deemeen ture. Bu'uuraalee misoomaa hojjetaman argeen hawwaa ture. Har'a garuu magaalaa Finfinnee keessatti argeen Waaqa galateeffachaa jira. Finfinneen akkuma maqaa ishee taatetti harka kana hojjete Waaqayyo haa eebbisu. Waaqayyo Itoophiyaa waliin waan jiruuf ammallee kana caalaa ni guddatti. Nutis dhaabbileen amantaa mootummaa waliin taanee biyya akka misoomtuuf ni hojjenna. Kantiibaa Adaanechi waltajjii marichaa irratti haasaa taasisaniin waldaan warra Wangeelaa Itoophiyaa dhaabbilee amantii biroo waliin ta'uudhaan ijaarsa biyyaa fi dhaloota laphee qulqulluudhaan uummata isaaf hojjetu horachuu keessatti ga'ee olaanaa baataniiru jedhan. ትውልድን በመገንባት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። በማስተማር ቴክኖሎጂ ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ Manni amantaa warra Wangeelaa akkuma dhaloota jaaruu keessatti ga'ee olaanaa baattetti barnoonni ammayyaa fi teekinooloojiin gara Itoophiyaa akka seenuufis tumsa olaanaa taasifteetti. Dhalootni Itoophiyaa carraa barnootaa argachuun addunyaan akka wal baran taasifteetti. Kana malees waa'ee tokkummaa fi jaalalaa barsiisuudhaan miseensota warra Wangeelaan cinatti hordoftoota amantii biroo waliin hariiroo fi walitti dhufeenya uumuudhaan tokkummaan akka cimu taasifameera. Waldaan warra Wangeelaa seenaa fi hambaa biyyattii eeguu fi akka seenaaf ta'utti barreessuun dhalootaaf dabarsuu keessatti shoora olaanaa baataniiru. Dippiloomaasii cimsuudhaan turistootni waa'ee Itoophiyaa beekanii gara Itoophiyaa akka dhufaniifis gahee guddaa bahataniiru. Mootummaan ida'amuu dhaabbilee amantaa Itoophiyaa keessa jiran mara ija tokkoon ilaalaa kan jedhan Kantiibaa Adaanech yeroo ayyaanonni amantii garaagaraa geggeeffamanis akkaataa duudhaa dhaabbilee amantiitiin mootummaan walqixa keessummeessaa jiraachuu himaniiru. ኢትዮጵያዊ የሆኑ የእምነት ተቋማትን እኩል እናያለን። Dhaabbilee amantaa Itoophiyaa keessa jiran walqixa ilaalla. Tajaajilas yeroo kenninu akkaataa duudhaa amantichaatiin keessummeessaa jirra. Fakkeenyaaf dhaabbileen amantaa sirna kadhannaa fi galateeffannaa akkasumas ayyaanota amantii wayita kabajan akkaataa duudhaa fi barsiifata amantichaatiif bakka waaqeffannaa kennuudhaan cinatti eegumsaa fi deeggarsa barbaachisu taasisaafii jirra. Kun fuula durattis cimee kan itti fufu ta'a. Magaalaan Finfinnee bu'uura gaaffii dhaabbilee amantiitiin bakka waaqeffannaa hedduu kennuu walqixa keessummeessaa akka jirtu Kantiibaa Adaanechi Abeebee himanii fuula durattis waloon haa hojjennu jedhaniiru. Keessumaa dhaabbileen amantaa hojii tola ooltummaa keessatti akkuma kanaan duraa hirmaachuun namoota rakkatan gargaaruu cimsanii itti fufuu akka qaban ergaa dabarsaniiru. ማህበራዊ ልማት ላይ በጎ ማድረግ ላይ ተሳትፎን አጠናክሩ። Misooma hawaasummaa keessatti hojii tola ooltummaa jabeessaa. Amantoota qindeessuudhaan hojii tola ooltummaa keessatti akka hirmaatan taasisa. Miseensa keessan dabalatee namoota harka qalleeyyii deeggara. Maaddii qooduudhaan harka qalleeyyiif mana ijaaruudhaan hojii eebbifamaa kanatti hirmaadha. Kanneen nu waliin hojjechaa jirtan jirtu. Ammas cimsaa itti fufaa. Amantoonni bahanii naannawaa isaanii akka qulqulleessanis taasisa. Dhaabbileen amantaa tokkummaa uumuudhaan dhaloota naamusa gaarii qabu horachuuf akkasumas naannawa isaanii kunuunsuuf eeguu akka qaban Kantiibaa Adaanechi dhaamaniiru. ህገወጥነትና አላግባብ የሚከዱ አካሄዶችን በመታገል Seeraan alummaa irratti qabsaa'uudhaan naannoo keessan misoomsuun, qulqulleessuun, kunuunsuun akkasumas eeguudhaan lammiilee hojiif kakaasuudhaan waloonni hojjenna. Dhaabbilee amantaa biroo waliin dhimmoota irratti waltumsuun danda'amu irratti karoorri ba'ee akka hojjetamus ni taasifna. Marichaanis walitti dhufeenya uummattootaa cimsuuf, nageenya mirkaneessuuf, badhaadhina Itoophiyaa fi dantaa biyyaalessaa irratti waloon hojjechuuf waliigaltee irra ga'ameera.